Isheen akkam jirtu nagaa jirtu. Nagaan isin yaa baay'atu nagaa simbiraan dhabamin jecha walitti deebinee jirra. Barattoota subscribe yoo viidiyoon isinitti tole immoo like gaafii yoo qabaattan comment gochuun dagatinaa barnoota kutaa 9ffaa. Boqonnaa lammaffaa paartii tokkoffaadha walitti deebinee isiniin jedha. Boqonnaan lama waliin ilaalla barnoota kutaa 9ffaa isiniin jedha. Barattoota jabeessaa subscribe godhaa. Miidhamtuu isin immoo subscribe godhuu keessaniidhaan immoo iyyuu akkan irra isin gargaaru interestii natti horuu danda'a waan ta'eef subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Guddaan isin jaaladha. Kan wal gargaaru ta'a isin ol beekee osoo hin ta'in wanta wayii wal irraa hubanna akka tokko beeku tokko ilaaluu danda'a waan ta'eef immoo isinis isin jajjabeessuuf ta'a kutaa 9 jalqabarraa wanti isin jechuu barbaadetanani waliin taafuuf boqonnaa lama barnoota ekoonoomiksii kutaa 9ffaa paartii tokkoffaadha jechuudha. Maal jedha boqonnaan lama barattoota the basic economic problem. The basic economic problem kan jedhu waliin ilaallaa deebi'ee immoo economic system waliin ilaalla akka capitalism, command, mixed economy isa jedhameessan economic system kan jedhaman isaan kan waliin ilaallu ta'a. Haaseennu meeqara keessaa boqonnaa lama. Ishi boqonnaa lama. The basic economic problem and the economic system isa jedhurra introduction ni jira. Objective maa inni barattoota. Boqonnaa lamaa kana erga xumurtanii booda maal beekuu qabdu? Wantoonni isin beekuu qabdan at the end of this unit the student will be able to kana beekuu qabu barattoonni dirqamatti. Maal beekuu qabdu? Describe the basic economic problem. Rakkoolee basic ta'an rakkoolee bakka ciccimoo economicsii kana describe ibsuu qabdu. Recognize godhuu qabdu immoo beekamtii kennuufii qabdu. How basic economic problemin akkamitti individual firm society tokko irratti maal fiduu danda'a? Affect akkamitti godhuu danda'a kan jedhu san maal ta'uu qabanne isa san adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Akkamitti nama individual tokko irratti firmii tokko irratti deebi'ee immoo society tokko irratti basic economic problemin kun effect godhuu qaba jettanii isa sana recognize godhuu qabdu jechuudha. Compare and contrast the main economic system. Economic system kana immoo waliin madaalchisuu qabdu. Compare wal bira qabdanii contrast gootanii ilaaluu qabdu jechuudha. Ishii taafuuf waliin taafuuf key conceptiiwwan as jiran kanneen ilaala. Key concept choice, economic problem, opportunity cost, scarcity, shortage, allocation of resource, choice of technique, problem of distribution and capitalism, command economy, freedom of choice, mixed economy, private property, profit motive and traditional economy kan jedhu kana boqonnaa lama keessatti waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa lama keessatti waliin ilaalla kanneen. Qaxxitamatti garamitti adeemnu amma qaxxitamatti the basic problem of the basic economic problem kan jennu sanni waliin ilaallu. Basic economic problem maal fa'a? Tokkoffaa irratti scarcity. Scarcity is the basic economic problem. Choice filannoon illee basic economic problem. And opportunity cost. The basic economic problem. Isaan kanneen tokko tokko waliin ilaalla. Maal beekuu qabdu barnoota keenya har'aa kana keessatti barattoota? Define the concept like scarcity. Scarcity define godhuu qabdu. Choice define godhuu qabdu. Opportunity cost define godhuu qabdu. Production possibility frontier kan jedhamu kanallee ibsuu qabdu jechuudha. Explain the difference between scarcity and the shortage of resource. Kan ammoo ibsuu qabdu ammallee garaagarummaa maal jedduu jiru? Scarcity fi shortage jedduu jiru. Shortage of resource jedduu jiru kana maal godhuu qabdu? Explain ibsuu qabdu garaagarummaa isaanii adda baasuu qabdu. Calculate the opportunity cost of goods. Calculate illee ni gootu. Ni herreegdu. Ni lakkaatu jechuudha. Maal opportunity cost meeshaa tokko gudsii tokko yookiin sarvisii tokko jechuudha. Kanaan guutumaan guutuutti taasisa. Ishiin scarcity irraa ilaallume scarcity irraa waliin ilaallu. Scarcity irraa waliin yoo ilaallu scarcity is a basic fundamental economic problem jenneerra. The fundamental economic problem that any human society face in the problem of scarcity. Kanaafuyyuu economic problem kan ta'e nama kamiyyuu face ka godhu rakkinni kun kan mudatu scarcity nama kamiyyuu ni mudata jechuudha. Ani human nama kamuu ni mudata. Scarcity society ni mudata. Scarcity refers to
The fact that all economic resources that a society wants to use to produce goods and service are finite or limited supply. Kanaafiyyuu barattoota iskaarsiitiin kun maal argisiisa? Iskaarsiitiin kun hanqinni dhiyeessii goods and service tokko irra akka jiraatu. Deebi'ee immoo wantoota society'n tokko wantis isa barbaachisan fedhii isaatiif isa barbaachisan sun dhiyeessiin isaa daanga'aa ta'u. Guutumaan guututti efficiency miti jechuun gahaa miti jechuudha. Amma wanta namni barbaadu sun gabaadhaan gahaa ta'een dhiyaanne jechuudha. However, there begin limited should be expressed in relation to human wants. Kun immoo walitti dhufeenya human want wajjin walitti qabata iskaarsiitiin jechuudha. Jalqabuma hanqinni kun ka ibsamu yookiin immoo walitti dhufeenya human wants wajjin walitti dhufeenya qabachuu. Fedhii ilma namaa wajjin walitti dhufeenya qabaa jechuudha. Walitti dhufeenya qabaachuu. The term scarcity reflects termin scarcity kun maal nutti argisiisa? Maal reflect godha? Scarcity reflects imbalance between wants the means to satisfy those wants. Kanaafiyyuu scarcity kun maal reflect godha? Wal madaaluu qabu. Balance osoo hin ta'in imbalance ta'uusaa wal madaaluu. Maal wal madaaluu dhabu? Fedhiin ilma namaatii fi wanti immoo fedhii ilma namaa guutuus wal madaaluu dhabu. Iskaarsiitiin keenya yookaan ta'uu danda'a. Iskaarsiitiin uumamuu danda'a jechuudha barattoota. Iskaarsiitiin yeroo kana uumamuu danda'a. Scarcity of resource. Scarcity of resource generate economic problem. Kuni ifa jira. Kanaafuu scarcity'n kun maal nu oomishuu danda'a? Scarcity resource hanqina resource jiraachuun kun economiin keenya akka problemii horaatu nu taasisaa jechuudha. If resource were fully abundant, there would be no economic problem at all. Guutumaan guututti immoo maaltu jira barattoota? Economiin keenya yoo guutumaan guututti efficiency ta'e bakkee yoo ta'e abundant rakkashaan argama yoo ta'e economic problem jechuun dandeenyu guutumaan guututti jechuudha. Economic problem hin jiru jechuun dandeenya jechuudha. Hin jiru jechuun ni dandeenya jechuudha. Ishee. Note. Scarcity does not mean shortage. Scarcity jechuun immoo shortage jechuu miti barattoota. Shortage fi scarcity garaagarummaa qaba. A good is said to be scarce. Meeshaan tokko hanqina qaba jennee haa jennu. If the amount of available is less than the amount of people wish to have at the zero price. Kana jechuun maal jechuudha barattoota? Meeshaan tokko hanqina qaba yoo jenne ammauntiin argama meeshaa sanii irra xiqqaa hanga barbaadan nama sanii jechuudha. Hanga namni barbaadu sun yoo caala hanga miini sun ammauntii miini sun jiru caalaa hammi nama ammauntii san yookiin gursii san barbaadu yoo caala scarcity'n uumame jechuu dandeenya. Scarcity'n yeroo kana at the zero price jechuun isa. Soomaatti hin baasin jechuudha. Soomaatti hin baasin. On the other hand, we say that there is shortage of goods and service when people are unable to get the amount we want to prevailing price. Kun immoo yoo shortage jira yoo jenne isa price ima dura jiru saniinuu yoo dhabu jechuudha uummanni. Yoo dhabu waan san argachuu yoo dhabu. Waan san hanga dura argatu san yookiin maallaquma saniin argachuu dhabe waan san. Scarcity hanqina jira inni. Shortage hanqina jira. Shortage is specific. Shortage'n wanta specific taate wanta bakka wanti taatedha jechuudha. Inda short term yeroo gabaabaaf akka turtu. Maaliif problemiin kun? When scarcity is universal. Guutumaan guututti jira. Endless problem. Endless. Dhuma kan hin qabne jechuudha. Scarcity ni jira jechuudha yeroo kam jira. Universally ni jira jechuudha. Garuu immoo shortage'n yeroo muraasaaf jiraachuu danda'a. Deebi'ee immoo inni specific jechuudha. Meeshaalee muraasa wayii irratti fa'aa hanqinni jiraachuu danda'a jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan economic problem ka jennuun choice jechuudha. Choice'n kun maal irraa dhufa yoo jettan barattoota? Scarcity irraa dhufa choice'n kun hanqina irraa dhufa. If resources are scarce, resource'n keenya scarce ta'e, output will be limited. Wanti immoo oomishnu tokko hanqataa ta'a jechuudha. Resource'n qabeenyi keenya scarce yoo ta'e hanqataa yoo ta'e wanti immoo output goon sun illee hanqatama ta'a jechuudha. If output is limited, output'n keenya immoo yoo maal ta'e wanti oomishnu sun immoo wanta muraasa wanta xiqqoo wanta gadabii qabdu yoo ta'e we cannot satisfy all of our wants. Fedhii ilma namaa san immoo guutuu hin danda'u. Wanti produce goonu sun limited ta'a. Daanga'aa yoo ta'e guutumaan guututti immoo maal ta'a?
fedhii ilma namaa guutuuf nu rakkisaa jechuu guutuu hin dandeenyu jechuudha fedhii ilma namaa. So kanaafuu kun immoo maal fedhe? Choice must be made. Kanaafuu filannoon ni uumama jechuudha. Filannoon ni uumama. Maaliif qabeenya tokko iskarsii inni qabeenya iskarsii ta'e jechuun immoo wanti nu produce goonu sun wanti produce goonu la iskarsii ta'e jechuudha. Wanti produce goonu iskarsii ta'e jechuun immoo maal jechuudha? Wanti produce goonu iskarsii ta'e jechuun fedhiin ilma namaa hin guunne jechuudha guutumaan guutuutti. Fedhiin ilma namaa guutuu hin danda'u jechuudha. Fedhiin ilma namaa guutuu hin danda'u jechuun immoo ilmi namaa akka filatee fayyadamu ta'a jechuudha. Dirqama filattee fayyadamuu qabda jechuudha gaafsa. Dirqama maal ta'uu qaba filachuu qabda jechuudha dirqama kan kee. Waan tokko filachuu qabda jechuudha. Kan. Firms in the government are forced to choose as what output to produce in what quantity and what output not be produced. Kanaafuu firmii yookiin immoo wantiin tokko oomishaan tokko kaampaaniin oomishu tokkoo fi mootummaan tokko humnaan akka inni waa filatu taasifama jechuudha. Hanqina iskaarsiitii irraa kan ka'e. Kun immoo maalan hamma waa ta'u outputii maalisan produce godha akka jedhu. Deebi'ee immoo quantity hammamiitiin produce godha. Deebi'ee immoo maalan output godhuu hin qabne jedhee akka filatu isa taasisa jechuudha. Isa dirqamsiisa. In short, scarcity implies choice. Kanaafuu hanqinni keenya maal nutti argisiisa? Filannoo nutti argisiisa. Hanqinni waan tokko waan jiruuf waan biraa akka filatu. Which in turns implies opportunity cost. Kun immoo garamitti nu geessa gara opportunity cost. Opportunity cost jechuun maal jechuu baratu? Opportunity cost jechuun wanta si barbaachisan lamatu jira. Wanta dhiisuun qaba. Garuu immoo dirqama choose godhi waan jedhamteef waan tokko filatta. Garuu waan tokko filatte wanti dhiistu sun opportunity costidha jechuudha. Osoo barbaachisu dhabde. Kanaafuu maal jedha asitti? Scarcity'n limited resource'n jiraachuurraa ka'ee limited resource'n jira gaafa ta'e immoo output'n oomishtuus limited ta'a. Output'n oomishtu limited ta'e jechuun immoo unlimited human wanti si jira jechuudha. Fedhii ilma namaa hin guunne. Hin uumame. Fedhii ilma namaa hin guunne uumame jechuun immoo ilmi namaa akka dirqama choose godhee waan tokko filatu. Choose godhee gaafa filatu immoo wanta dhabu jira. Wanti inni dhabu sun opportunity cost jedhama jechuudha baratu. Opportunity cost jedhama. Inni sadaffaan economic problem kan jennuun opportunity cost isa amma dubbanne kan. Opportunity cost in a world of scarcity, a decision to have more of one thing at the same time means a decision to have less of another thing. Kana jechuun maal jechuudha? Decisioning akka murtoo kee jechuudha bakka. Waan tokko argachuun qaba more waan san argachuun qaba jette wanta lose gootu jira. Wanti lose gootu sun immoo siif opportunity cost another thing is less kan jedhu isaaf jechuudha. This is the value of the next best alternative that must be sacrificed the opportunity cost decision. Kanaafuu sacrifice goota jechuudha. Dhiisuuf filatta jechuudha wantas. Wanti dhiisuuf filatte sun immoo sacrifice goota opportunity cost ta'a. Definition kan waliin ilaalu. Definition. Opportunity cost is the amount or value of the next best alternative that must be sacrificed or forgotten. Waan dhiiste san jechuudha bakka guutumaan guutuutti. Opportunity cost jechuun dirqama filannoo siif kennamee waan tokko filattee wanta osoo filatiin dhiiste san kan dhiiste sun opportunity costidha jechuudha. Sacrificed forgotten kan jedhu in order to obtain one more unit of product. Wanta kabiraa waan fayyadamtee jechuudha isa abdusan jechuudha. For example, suppose the country spend all of its limited resource, the production of clothes or computer. Kanaafuu biyyi takka guutumaan guutuutti resourcii qabdu, limited qabdu hundaayyuu fayyadamtee to production kafanaatiif computeraa oomishte if a given amount of resource can produce either one matter of clothes or 20 computers, then the opportunity cost of the one matter of the clothes is the value of 20 computers. Kanaafuu biyyi takka resource limited ta'e kana mara fayyadamtee computeraa fi uffata oomishuuf yoo ta'an isaan keessaa resourceen isaanii gahaa waan hin taaneef tokko akka oomishtuu filatti jechuudha. Tokko akka oomishtuu gahaa filattu yoo uffata oomishuu filatte computerri nafaa jechuudha. Computerri hafuu kun opportunity cost ta'a jechuudha. Note the following point about the opportunity cost. Kunniin waa'ee opportunity cost nutti argisiisu asii gaditti. Inni measure in terms of goods and service but not in terms of money. Kanaafuu in termii kamiin ilaala? Goods and service itti malee maallaqaan miti jechuudha.
hangana oomishne hangana kan jedhu san gama sanii ilaalla malee gama biraatti miti. It should be lying within the principle of substitution of one activity for another activity. Kanaafuu kun immoo maal godha akka bakka buusan akka substitute godhan maaliifi kan isaan irra wayyuusan oomishanii akka substitute godhan wanta hin jirre wanta hin danda'amne wayii akka dhiisan inni sun opportunity cost ituma ammayyanni kana jechuudha. To sum up, when the opportunity cost of any activity increase people substitution other activity in the place. Kanaafuu iyyuu uummata akkamitti garamitti dhidhiiba opportunity costiin kun akka isaan substitution godhanii fayyadaman wanta tokko wanta biraati bileesima sana irratti. In effort to the cost of producing a quantity of the commodity is measured in terms of the quantity of the some other commodities that could be have been produced in the place. Kanaafuu akka commodity san dhiisanii bakka biraati irratti fayyadama isaan taasisaa jechuudha. In short, opportunity cost come into begin due to the problem of scarcity. Kanaafuu opportunity costiin keenya karaa biraatiin karamiin dhufe begin due to kan dhufe scarcity irraa problemii scarcity irraa kan dhufe opportunity costiin nutti dhufe jechuudha. Fact a resource have alternative use kanaafuu filannee fayyadamu irra filannaa jechuudha. Inni afraffaan economic problem kan jennuun production possibility frontier waliin alaadhuma. Production possibility frontier isa jedhu kana waliin haa ilaallu. Ishi waliin haa ilaallu. Mee waliin haa ilaallu isa. Isa san waliin haa ilaallu ishi. Production possibility frontier. The production possibility frontier on the curve PPF for production possibility frontier or production possibility curve is the curve which show manutti argisiisa maal show nu godha production possibility frontier kan jennuun kun various possibly combination of goods and service filannoo biraa kan qabnu jechuudha. Combinationiiwwan goods and service irratti combination biraa kan qabnu nu show godha nutti mul'isa. Zaata society can be produced given resource and the technology wayiitii fi resource wayii fayyadamanii to draw the PPF or PPC we need the following assumption. Assumptionii kana maal godhuu qabna? Hordofuu qabna PPF kana kaasuuf PP production possibility frontier or production possibility curve kana kaasuuf wantoota asii gadi fayyadamu. The quantity and the quality of economic resource available for use during the year in the fixed. Kanaafuu iyyuu bara murtaa'aa yookiin immoo iyyuu goota murtaa'aa san keessatti hangami quantity kee adda baafatte quality kee economic resource kee available ni argamu hunduu ni jira. Quality eegsuu hin danda'a jettee isaan kan hin gaafa argatte kaasuu dandeecheetu. There are two broad classes of output. Outputiin kilaasiiwwan lama biroo ta'u be produced over year jechuudha. The economy is operated full employment and achieving full production. Kanaafuu full employment is qabaatu qabda. Maaliif achieving full production oomisha keessan guutumaan guututti maal godhu full production akkasii jiraatu taasisuudhaaf jechuudha. Technology does not change during the technology garuu jijjiiramu yeroo maaliif jalqaba waggaa sanitti jechuudha. Some input are better adapted to the production of one goods than to the production of the other specialized. Kanaafuu iyyuu maal ta'uu qaba jedhe some inputiiwwan wanti galu sun irra caalaan beetar ta'anii argamuu qabu. Productionii gudii tokkooti meeshaa tokko maal caala production of another specialized wantoota specialized ta'aniin caalaa inputiin galu immoo iyyuu irra caalaa beetar ta'ee argamuu qabu. Definition of terms mee wantoota as keessaa ba'an hiika isaaniiti kunniin. Production efficiency in economy accepted that indicates the maximum level of output. Kanaafuu production gahaa jira gaafa production efficiency jennu maal jechuu barbaade? Production efficiency jennu produce wanti goone wanti output goone sun maximumidha jechuu guddaadha jechuudha. Manufacture can produce without lowering the output of the product. Kanaafuu osoo gadi bu'aan ta'in guddaadha oomishni. Resource allocation is distribution of finite resource to specified purpose selected from among several feasible
possibility. Kana jechuun maal jechuudha? Resoursiin tokko allocate ta'e distribute ta'e finite resoursiin tokko daangaan tokko specific wanta murtaa'aa tokko yoo jedhe select ta'eetoo several possibility chance kun isa bakka jiruuti several feasible possibility bakka barbaachisaa san nu gaanii jiru jechuudha. Bakka barbaachisaa nu gaan jennee itti amanuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaachisaa nuuf gaan jechuu dandeenya. Suppose the hypothetical economic produce food and the computer given its limited resource and available technology. Kanaafuu gabatee kana ilaaluu dandeenya jechuudha asitti. Isa giraafii kana ilaaluu dandeenya. Giraafiin asitti type of product hin jira, unit hin jira, production alternative hin jira. Nyaanni jira, computerri jira. Fuula computer. Meetir toonii an lakkaa'ama nyaanni lakkoofsanii jechuudha. Gaafa asitti nyaata guutumaan guututtan oomisha jechuudha. Maal dhabuu qabdu? Computer dhabuu qabdu. Maaliif choice opportunity cost isa jenne keessatti ilaalle. Deebitee waliin madaalchiseen oomisha nyaata kee hir'isuu qabda. Nyaata kee maal goota? Lose goota dhabdee computer 500 oomishuudhaaf. Nyaata 420 deebisuu qabda. Akkasumatti deemu jechuudha. Gaafa immoo nyaata oomishuun barbaade computeroota 200 oomishuu akka dandeessu. Giraafiin isaa immoo asii gaditti kan fakkaata jechuudha. Giraafiin isaa inni isa kana fakkaata jechuudha. Giraafiin isa kana fakkaata. Nyaanni keenya asii kama amma jenne kana jechuudha. Fakkeenyaaf kiwii irratti akkina mana oomishuu danda'e jechuu hin dandeenya jechuudha. Bakka kiwii poointii nutti argisu kan hangana oomishuu dandeenya. Arri irratti gina aanatti na bira achi ga'uu hin danda'u jechuudha. Humni keenya hammi namichi oomishuu dhibba shan guutumaan guutuutti fayyadame hanga asii diirratti oomishuu hin danda'an. Diirratti, sirratti, birratti garuu isaa ol oomishuun humna guutumaan guutuutti fayyadamee awutuutiiwwan jiran maraa fayyadame. Kompiitaras gaafa ta'e asitti oomishuu danda'a wanta qabu mara fayyadame. Kiwii irratti oomishuu ni danda'a. Atti na bira fayyadamuu danda'a. Arri irratti garuu fayyadamuu kan dandeenye nutti argisiisa. Kanuma nu ibsa giraafiin kunniin barreeffamne. Mee formulaa kana laala. Opportunity cost of goods. Opportunity cost of goods. Formulaa isaa jechuudha. Opportunity cost of goods. The amount of the next best alternative sacrificed. Kana jechuun opportunity cost argatuudhaaf the amount of goods we gain. Kana jechuun formulaan opportunity cost akkam jechuu akkam seetan barattoota. Isa dhabde san isa tokko filattee tokko dhabde san hiruu isa argatte saniif gaafa hirte opportunity cost of goods argatta jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kompiitaraaf nyaata wal bira qabnee jirra. Nyaata binnee jirra yoo ta'e nyaata oomishni guutumaan guutuutti kompiitara dhabnee yoo ta'e nyaata hiruu kompiitaraa gootee opportunity cost of goods sanii argatuu dandeecha. Akkasi. Kun kinoo kama amma jenne san nutti argisiisa jechuudha. Suma amma jenne san nutti argisiisa. Akkasitti isa baddaa san hojjete jechuudha bifa kana. Economic growth and the PPF isa jedhuun walitti deebinaa. Paartii lammaffaadha walitti deebinaa yoo isinitti tole like naa godhaa subscribe gochuun dagatinaa. Jajjabeessan isiniin jedha ijoollee Oromoo guddaa galatoomaa bakka itti isiniin galiin gaafii gaafadhaa. Gaafiilee immoo US keessaa baasnee hojjannaa yookaan koomenti godhaa akka isin hojjetamuu barbaaddan jala boqonnaadhaan fidnee gaafiilee hojjannoo barbaaddan. Boqonnaa tokko xumurree miti boqonnaa tokko xumurree san keessaa gaafiiwwan hanga 50 hangas garagaraa fidee isin hojjechuu hin danda'a jechuudha. Garuu immoo subscribe godhaa like godhaa. Gaafii wanta isin fidee koomenti gochuun dagatinaa isiniin jedha guddaa galatoomaa.